السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تاورتو تكينيا وندي كيسانو باغانا غانو جراتن فياق أبداني جروف جرين كيسانا لكلين سوان فقاتا سنين جرا كبجمتو تاورتو تكينيا ودو غمچيسا أجائبا كبات اسين جرا چادا كبجمتو تاورتو تكينيا وانتكم بايا كسين غمچيسو أبدي قدك أباجي چادا جلق أبرتي وري وان كان أكا أندلا غما هالكنين قويا yaada nuu kennaa turtan guutuun keessan bakka jirtanii galatooma oduu gammachiisatti osoo hin darbiniin dura jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya warroonni yuutuubii bitachuu barbaadan yuutuubiin ajaa'ibaa lama tola harka jira jechaadha yuutuuba ajaa'ibaatti jira gatii baay'ee madaalamaa gatii baay'ee isin hin dhimne gatii rakas ta'e yuutuuba ajaa'ibaatti jira sadiifu barnoota illee waa'ee yuutuubaa irraa waan waa'ee isin barbaachisa jennee yaannu waan isin barsiisna jechaadha shiriif waan adda addaatiin waan isin gargaaruuf jechaadha warri yuutuuba bitachuu barbaadan koottaa heloo jedhaatii na dubbisaa yuutuuba ajaa'ibaa rakasa ajaa'ibaatiif na bira jiraa isinin jedha warri qophooftan warri mallaqa qabdan heloo abdii yoo jettan jechaadha har'uma abbaa yuutuuba waa hunda guuttatee ulaagaalee hunda guuttatee sabskiraayib sa'aatii illee guuttatee lafa jiru koottaa fudhadhaa isinin jedha gatii madaalawaadha kana isinin jedha kabajamtoota bultumiif Yasminiin walitti araarsee jira kun oduu gammachiisaa ajaa'ibaati jechaadha kana kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo isinis argitaniirtan natti fakkaata bultum TV irratti isaanii wal ammatu isaanii wal qabachiisee akkasitti haala ajaa'ibaa ta'een araarsee jira ammas ar'ooka boru keessatti jechaadha mana isaa fuudhee inshallah Saidii wajjin ni geessa dheeti abdii guddaa qabachaadha ammaaf garuu walitti araarsullee yeroo san akka fudhatee hin deemne kabajaadhaan haa galtuu waan barbaaduuf jechaadha asitti hambisee inshallah boru yookaan iftaan keessa guyyaa takka Saidii wajjin jechaadha fuunee mana isaa geessina walitti mana isaa geessa jedheeti abdii guddaa qaba kabajamtoota hordoftoota keenya walitti araarsinee jirra baga gammaddan baga gammannee isiniin jedha kana kabajamtoota hordoftoota keenya maalidha mucayyoon tun osoo asitti illee deettee osoo na biratti illee deettee isin illee haa beektu waan barbaaduuf illee jechaadha waan takka rakkoon hin jiru ture obboleettitiyyaa akka namoonni raasaa ta'anii yookaan bakka biraa ta'anii yaada sitti kennan sanii miti jechaadha namni tokko rakkatu malee sitti dhufe jechaadha yoo sitti dhufe ammoo nama rakkatee sitti dhufe san ammoo ati akkuma hin taane wayititti cadhistee gara raasaatti achi ari'uun rabbi irraallee namarraallee hin taatu jechaadha namoonni hedduun ammoo maaliif simaanuu gaafuma duraanii wal lolan sanuu maaliif bakka biraa hin seessisne maaliif bakka dubartoonni biroo jirtuun geessine maal naan jedhaa turan jechaadha hatta as keessaa yuunatti bilbilanii maali onni Yaasmin mana kan keetti galtu jaartii namaatiimi aboo maali maqaa si badaa aboo boruu maqaa si baasanii maal maqaa irra yoom kaayannee nure maqaan haabadu maqaan rakkoon qabu jechaadha amma waan namoonni isin jedhan san hojjattee daladdee hin argamin malee waan namoonni yaada isaanii sitti maxxansan ofi fudhachuun oomatakka anaaf rakkoon anwatakka haga xurii qeensaa kanarra deen kaa'u jechaadha garuu wantoonni namni naan jedhu sun an qofa dalagee hin argamin an qofa bakka san keessatti hin mul'atini malee namoonni waan fedhan jedhanii yaada isaanii ibsachuu mirga qabanii jechaadha fakkeenyaaf namoonni jaartii namaa sibira dhuftee akkana jedhaniiti anaan kan jenne jechaadha yoo achi deebanii waan na hamatan taate fakkeenyaaf abdiin kun bargu akkana yoo na hamatan taate hamti sun maalidha isaantu yaada isaanii san mush yaada kiyya son taane yaada isaanii san natti maxxansuuf yaalaa jiran malee yaada kiyya san fuudhanii yookaan namaaf isaan jiran jechaadha namoonni nama hamatan irri caalaan isaanii akkana jechaadha yaaduma ofii qaban san namatti maxxansuuf deeman malee yookaan yaada kiyya san fuudhanii anaaf namoota birootiif yoo an isaanii ibsee yaada kiyya san beekan namoota birootiif ibsuu danda'an malee bakka an hin jirretti waan kana bara akkana jedhanii yoo haasanii yaada san namoota birootiif yookaan natti maxxansuuf deeman yaada isaanii san dubbataa jiran malee waan abdiin dalagee miti jechaadha kanaaf obsuun gaariidha akka namoonni jedhan jarjaruun gaarii miti obsuun gaariidha osoo akka naan jedhanii maal gooti jaartii namaa sibiraa abdii maal taate maal akka namoonni jedhu sanii osoo mucayyoo tana obbiraa guyyaa san raasak gadi baase yoo tana isii maal akka taateertu yookaan walii araaramuu dhabu iyyuu ni mala innummaan kunuu mana eenyu dhatte jedhee yookaan waan biraatti itti ka'uu danda'a jechaadha garuu an kana hunda obsee ofitti as fudhadhee
kunooti mannellee taqanu tana kuno ijoollee waliin argattu nyaadhu dhabdu qooqa bulii yoo bishaan illee dhuddanii waan nyaattan illee dhabda yoo bishaan illee dhuddan maal jedhee kuno of bira teessaa ture obsaan bakka isin filatte erga isin dubartiitu bakki dhaqan silaa hedduutu jira garuu mana abdii dhaquu wayyaa jettee isin na filattee dhufte isin dubartiitu anaa dhiiraa filattee dhiirallee ta'uu gurbaan kuni nama sirnaati bakka naa ta'a yookaan isin jalqabu maayu jaarsa kiyyaa kana walillee haalullu jaarsaa wali araaramu ima fedha ta'uu ni mala hin beekamu. Namni jaarsa kiyya kana waliin nu araarsu namni rakkoo ta'e tan ilaalu abdiidha jettee gaafa isin filattee na dhuftu anillee tole rakkoon jiru eegatti na filatte jedheetuma mana keessee ture akkasitti mucayyoo namaa si bira deettee booda jaarsi maal waan akkanaa siin jedhanii akkana siin jedhanii maqaa si badaa obbiraa baasii an obbiraan baasne obseetuma waan fedhanaa jedhanii waan fedhan jedhanillee namoonni achi as keessatti teessaa ture kunoo alhamdulillah osoo hin dayin walii araarsinee nagaan oli araarsinee gara mana isii inshallah bor yookaan iftaan afaan rabbiitiin jechaadha viidiyoo YouTube bultuu irratti isin maxxansinee abdii guddaa qaba sa'idoo fudhannee achiidhaan manatti kabajaadhaan isaa mana tolfatee eegu achitti kabajaadhaan ni galchina jenneeti abdii guddaa qaba jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya kun oduu gammachiisaadha kanaafuu nama gargaaru waan gaariidhaan akka kiyyatti namoonni waan fedhannaan jedhaniif illee nama waan natti fakkaate san irraa oduu bandee'u waan natti fakkaate san ima dalagaa jechaadha kana baay'ee itti gammadee tokkoffaa bultuumillee haa galatoon garanaan bultuumillee galatoonfachuu barbaada guyyaa hedduu na aarsullee haa ta'uuti guyyaa hedduu na aarsullee anillee abdii irraan kutanne maaliif guyyaa takka na aarsi sam guyyaa takka inni akkasiin na aarsisan irraa abdii osoo kutadhee raafe hadha argadhu jechaadha namoonni waan kanarraa hedduu waan yaaduu qabdanii namni tokko yoo isin aarse baay'ee abdii irraan kutatina rakkoon qabu namni tokko nama aarsuun namni har'a isin aarse sun boru argachuu dandeessa jechaadha yoo abdii irraan kutatte immoo argachuu hin dandeessu an abdii irraan kutanne waan fedhinaa beelamee guyyaa sa'aatii raasaa na oole jira kanaaf ittiin mufannee inumaayyuu yaani barbaadee argadhe wajji yaada wal jijjiiruu dandeenye gatteessee akka dhiiraa amansiise jaartii isaatiin harka wal qabachiise wal jijjiisee araarsee fixee jira jechaadha. Wanni hafte injirtu gaaddisee malee jechaadha amma booda kabajamtoota hordoftoota keenya an dhugaa baay'ee gammadee baay'ee na gammachiisee jira jechaadha. Namoonni hedduun as keessatti ammoo hin araaramanii isiin akkana taatee inni isii akkana godhee moo maal waa hedduutu dubbatamaa ture jechaadha. Kanaaf milkaa'ee jira jarri araaramuun baay'ee gammadee jira. Alhamdulillah araaramanii jiran kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoon argin yoo jiraattan deemtanii ilaaluu dandeessanii. Kanaaf manatti hin seessisne malee manallee dheenuma kanatti boruuf iftaan hadha boru osoo hin jenne jechaadha. Warri argitanii warri hin argin kunoo haaluma kanaan jechaadha. Viidiyoo hedduu achirratti hin daawwatta jedhee waan qabdadhuuf. لا انت وكسيت لا خلاص لا نانتاني لسشي وانا كسي هركان قبض ودي جاسرن كي تيجي هيا سي جيتشا هركان يقول يا رابطه لا انت لا ضروري تيجي هيا دون ودي داير وقومنا وي خلاص ويا هركان له جبتا يا بتجربه يلا دابا amma booda waan akkanatti takkan deemine kun garan waan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya warri biyya garagaraa irraa bilbiltanii jarsa wali araarsi mucayyoon sun ulfaan jirti osoo hin dayin jarra wali araarsi mana isiitti takka deebitu godhe jettan hundi keessan galatoomaa. Galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan jechaadha warroonni akkas jettanii biyyoota garagaraa irraa halkanii guyyaa akka jara kanneen lama walitti araarsuuf dhiibbaa nurratti gochaa tuttan guutuun keessan galatoomaa ulfaadha isiniin jedha walumaa galatti oduun gammachiisaan isiniin dhufe Yaasminiif bultumtiif wajjilatti araaramanii jiranii isinis gara mana isii galuuf qophii irra jirti qophooftee jirti amma wali araarsee gargar deeme innillee deeme isin ammoo as jirti jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya boru yookaan iftaan isii manatti xobgoonee
فيديو أشيت سني قرسي سنة ريت أبدي قد قبا وروني هالكني قيانا براد آبتن ما سيبر باجس ما سيجرجار مال تسرع حبونا نانجر آتورتن قطون كيسان غلطوما ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha garanumaan kabajamtoota haftoota keenya waan na hordofanii galatooma ulfaadhaa warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa warri yeroo duraa dhuftan seenaa subscribe godhaa maatii keenya ta'a isiniin jedha YouTube kana keessatti koomendiilee garagaraa waan nama barsiisan hedduu as keessatti argachuu waan dandeessanii jechaadha diraamolee asiin dura wajjanneerullee of duuba deebaati laaraa walii firiyoota teessaniifis share godhaa isiniin jedha نجيني ربي بكجرتني تسمبرها جراتو سنين جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته